galani. Ummanni Oromoo dheebuu bilisummaa qabu akka lafa ho'onaa hongeen irra bu'ee babbaqaqee itti roobee hin quufne dheebuu sanatu manaa sabaase jennaan bahee simatee jechuudha. Baatanii simattani. Gaaffiin siniif qaba. Karaa nagaa hojjechuu taanaan qawwee qabachuun yakka. Qawwee qabannaan immoo karaa nagaa hojjechuun hin danda'amu. Isa kana akkamittiin wal simsiistanii galtanii jettanii gaafattaniittu. Gaafattaniittu. Hin gaafanne taanaan anas sinitti himaa jechuudha. Karaa nagaa namni gale mootummaan kun mootummaa kiyyaa naaf ta'a waliin hojjechuu nan danda'a jetteetu amantee fudhattee jechuudha. Yoo akkas ta'e immoo qawwee irratti kaasuun yakka waan ta'eef qawwee lafa keessaa jechuudha. Filmaatatu jira ni galmooftaa dorgommiitti dhiyaattaa jechuudha. Qawween qabdu aadaa seenaa filmaata Itoophiyaa keessatti kasabni filatu osoo hin taane abbaa korojoo hatetu darbaa ni injifatamtaa jechuudha. Addi bilisummaa Oromoos seenaa ta'ee hafa. Tokko yoo galame qawwee hiikkadhaa yoo jedhame hin hiikkannu jechuunis immoo ni jira. Kaleessa warri keenyi warri qabsoo eegalee waan barbaadu argatee osoo hin taane ajajame jennaan ajaja guutuuf qawwee hiikkate. Har'a Oromoon keessumattuu dhaloonni qubee qaroon kunii waan barbaadu yoo argate malee ajaja guutuuf qofa qawwee hin hiikkatu jechuudha. Isa kanaaf wanti jiru erga biyya galamee waraanni bilisummaa Oromoo akka qawwee hiikkatu dhaaba isaarraa ajajni itti darbee jira. Haa hiikkatuuni ajaja. Hin hiikkatu yoo ta'e immoo jaarroleen isaa kaa biyya galteettu akkam haa taatu. Asirratti burjaaja'insa dhalatu oolchuuf jechanii siyyaamee jechuudha. Miiraan wanti hojjetamu hin jiru yookaan emotional taanee wanti hojjennu tokko iyyuu hin jiru. Haqa jiru walitti himneetu yookaan waliin umuu yookaan immoo waliin dhaabbannee qabsootti fufuu. Yoo hin hiikkannu jenne na hubadhaa. Nagaa jennaan nagaa karaa nagaa galleennaan qawwee hiikkachuun dirqama. Hin hiikkannu lolatti fufnaa jennaan immoo jaarroleen keenya yookaan nu haaluu qabu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo inni hidhatee jiru waraana keenya miti jechuu qabu. Yoo kun dhufe ummanni Oromoo jaarrolee keenya dhaggeeffate nuti shiftaa taaneetu daggala jiraannaa jechuudha. Jechuu mitiire akkas jechuudha. Yookaan jaarroleen sun hiikkadhaa waan jedhan fudhattanii isaan waliin qabsoo karaa nagaa itti fufu. Yookaan haala kamuu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo ajaja sana cabsee lolatti fufataanaan na waliin lolii jechuudha.
ni lolta yoo ta'e si lolchiisa rakkoon hin jiru. Yoosin hiikkadhaa bilisoomneerra hin feenu jettani ani immoo gafarsa leenca jaldeessa karkarroo booyyee bosonuu kuruphee weenni daggala jiruun bilisa baasaa jechuudha. Siniin galle isin bilisa ba'uun barbaannu yoo jettaniyyuu qawwee kiyyan hiikkadhu leencaaf qeerransa kiyyan bilisa baasa. Mukti Oromootu bilisoomuu qaba. Wareegama kafalaa ture. Gudeelcha meeqa qirrinneetiniini diina danqaa ture. Isan bilisoomsa yoo ati bilisummaan feetu ta'e. Nu qawween hiikkan. Namni nutti niine. Dhiigaaf lafeetiin hiikkanne. Eeyyee. Namni nutti dhen jiru, namni nurraa hiikun jiru. Kun ejjennaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii hundarra jiruuti. As qofaa miti jechuudha. Nuti waan barbaannu qabna. Waan manaa baaneefii qabna. Qawwee kan nutti dhe Oromoo ilmaan isaa hagabsee kiisii isaa qullaa godhee gumbii isaa onsee deegee dafqa illee keessaa xuruursee qawweenan keessan hubattanii Oromoo hin hiikkannuu jenne du'a yoo ta'e duuti haaraan hin jiru. Diina yoo ta'es dachee biraarraan dhufu. Kanuma kaleessa dhagaanii mataa isaa dhiigsaa turte jechuudha. Kanaafuu gataay taa gadi. Kanaafuu yeroo naasaa kiyya jalqabe komiin sinirraa qabateera quba qabduumi. Xiqqoo waa sinii ibsuun barbaadeetiniini haasaa biraatti goree sarara yookaan kallattii haasaa kiyyaa hin daganne. Komiin an sinirraa qabu Oromoo iyyi siniin jechaa jira yoo ta'e hafuura baafadhaa iyyaati. Amma immoo callisa akkas wal dhageenya jechuun isa kana. Wal dhaga'uu ishii wal dirqii osoo hin taane wal dhaga'uu ishee gaafa cinqii. Komiin sinirraa qabaami. Na dhaga'e ka komiin kiyya maal? Furmaata kaa'annee deemna waan ta'eef. Namni sa'a qabu tokko sa'a isaa dheechisuu yoo danda'a ta'e kalootti haamee dhoqqeesaa jalaa haruu danda'a yoo ta'e bineensarraa eeguu danda'a yoo ta'e dallaa itti ijaaree saan isaa kuni waliin ama'ee waliin rakkatee yoo ari'ee rimaa qabate rimaan sunis yeroo isaa dheegee jabbii yoo dhalatte aannan ilmeensii kennaa yoo jedhanii itti laattaa. Waa hunda guuttattee taami aannan ilmuun si rakkisaa simtu akkas ta'e akkam taatan beektu ni loltani ni wareegamtani bakka yaaddanitti dhiyaattan bu'aa qabsoo firii wareegama keessanii waraabessi akkasinii tiksu itti kennattanii jechuudha. Kana komiin sinirraa qabu. Moo
abbootii keenya sammuu keessatti biqilee daraaree hafe Oromoon barcuma siyaasaa qabatee taa'uu hin danda'u jedhantu onuttis darbe. Eebba tokko beektuu miti jaarroleen keenya akkatti eebbisan yaa nagaan nu bulchite nagaan nu bulchi, mangistii argaa gubbaa bulchi, nummoo argaa jala nu bulchi. Akkas hin taaneere loltan injifattan barcuma siyaasaa isa algaa jedhan qabachuu sodaattan ittiin rooftan. Abbaan barbaade harka keessanii ibidda qabate bakka barbaadu ga'e. Ati ammayyuu asuma dhoqqee dhiisaa jirtaa jechuudha. Kan sobeeree kan? Kana reefa miintiya. Namatti laattallee jirru isa kaleessa nu dhiigse, isa kaleessa nu deesse, isa kaleessa nu hidhe, isa kaleessa nu ajjeese. Hin ittisneefi, hin sirbineefi, akka waaqaatti hin faarfanne, bilisa na baaseera hin jenne. Ergasii buuti dhaabbateera. Gaafa mootummaa Tigireeti wayyaanee jettee dhagaatti darbattu, ilmi dhiiraa si biraa wareegame, haati dhiiraa reeffa isaarra teesse. Gaafa ati nama kiyyaa na bilisoomseera jettee dhiichistuu fi ilma dhiiraa qofaa miti haati dhiiraa ulfi ni ajjeefamte osoo ciniinsifattu. Waan barbaadde argatteettaare. Kanaafiyyuu kashlabbootatu daandiirraa dhagaa darbataa jira warri siin jedhe dhuguma siin jedhee. Hojiin kee dhagaama darbachuu malee bu'aa injifannoo kee firii qabsoo kee tikfachuu nyaachuu hin dandeessu yoo ta'e akkuma siin jedhan kashlabbee taateettaa jechuu. Komiin kiyya kana. Akkaaf nu arrabsaniimi isinumti warri isinitti hime sila qeerroon 2004 waggaa 14 har'aa seenaa inni ittiin eegale kan namni tokko iyyuu ittiin hin dhaadanne hin himanne sana amma dhufee abbaa meeqa itti ta'e jennaan isinuma keessa amma qeerroon kun bakka 3-4tti caddanii hin jirtanii miti kun kashlabbee naman jechisiisuudha. Kanatti sarara tokkotti deeffachuu fi kallattii walii kennu waan barbaannu walii himne hanga waan barbaannu argannutti wal harcaasnee caccabnee karaarra dhaabbannee dhiichisaa hin oollu wareegama keenya isa dhugaa itti fufnee waan barbaannu dhugaa haa argannu siniin jechuuf hin siyyaamee jiru. Hubattanii miti? Eessa? Gaafa lolaa, gaafa du'aa, gaafa abiddaa situ keessa jira. Gaafa bal'inaa, gaafa tolaa, gaafa qananii seetiin balbala irratti si ittisanii. Bakka sana iyyuu hin geessuti. Bara dhufaa darbaa mootummaa jijjiiramu hundaa irratti nan dabarre jettee fincilaa jiraattaa jechuudha. Kun hiree keenya nama bitiyati haati keenya akkuma isa nu bitu ji'a 9 baattee garaatti haati isaa sadeesse hankeenyis akkasuma ji'a 9 baattee nu deesse. Nu hundiyyuu immoo uumaa rabbiiti. Bilisa taaneetu dhalanne, bilisa taanee jiraachuuf falmanne, kanaaf bilisa taanee jiraachuu qabnaa jechuudha. Waan nu malutu jira. Waan nu malu sanarraati hanga xurii qeensaayyuu yoo taate sharafamte jennaan hin fudhannu jechuudha. Saan isinitti hankeenya dhoqqeesaa jalaa haruu dandeenyeerra, bineensarraa eeguu dandeenyeerra, nyaachifachuu dandeenyeerra, elmachuus qabnaa jechuudha. Okolee guutuun hankeetinii fal'aana ammaaf si safaranii tole jettare. Okolee sanarraa fal'aanaan si safaruu miti fal'aanni tokkoyyuu hir'atte jennaan hin fudhatiin jechuudha. Hankeeti okolee guutuun sun
yoommoo jaallattee ta'e immoo Oromooni ni qaba irraa fi abbaa beekuu kenna okoleesaa fuudhiitii dhangalaasii fi fedhii keetii jechuu sun. An kanaachi kan kee irratti namni abbaa ta'ee safaree siin kennu. Nu kataane amma kana jechuu. Yeroo hundaan sinitti hima. Buna beektu miti kam wallaaltu ni qottaa keessa gangalataa ooltati. Maal lugde yoona kana qola bunaa. Warri buna hin beekne baalli isaatu maal akka fakkaatu maal luga yoona kana. Ishira isaa sanuuyyuu buna isa eessaa jedhaniitiin nama ogummaa qabu dhamdhamsiisanii. Kanaaf nuti rabbitu akkasittiin dhama'ii buli malee waan dhamaate firii dhamaatii kee nyaadhuu bulii nuun hin jedheetiniin nuun eebbisne abaarsa qabnaa nu. Abaarsa hin qabnu nutu akkas of godhee jechuu. Bakka adda addaatti wal caccabsitanii wal qooddanii qeerroo haaromsaa, qeerroo bilisummaa, qeerroo maaliyyoo abboo qeerroon tokkitti qeerroo bilisummaa Oromoo qofaa beekna nu. Kan ati kaleessa dhagaatti darbataa turte atuu haaromi jetteetu qeerroo haaromsaa siin jechuutti jira jechuu. Kan ani kaleessatti dhukaaseetiin manatti galcheetu har'a na hiikkachiisuuf deemaa jira jechuu. Eenyutu natti hidhe akkamittiin na hiikkachiisa? Nuti beeki lollee miti yoo iddoo tokko dhaabbanne argineerra waliinu ittiin oonneeyyuu ni injifanna. Diinni keenyis kana ni beeka. Kanaaf bakka hundaatti gargar nu qoodaa oolaa jechuudha. Oromoon galaana irra dhangalaanaa jechuudha. Kanaafuu hin hiikkannu waraanni bilisummaa Oromoo eenyuyyuutti hin hiine hiikkachuusi hin danda'u marii sana keessas hin jiru. Erga inni hiikkattu ta'ee sin nyaachisu sin obaasu na keessan sosso'iinii naan jechuu dandeessa. Kaleessa iyyuu ani hidda mukaa nyaachaan ture. Situ dammaqee na nyaachise jennaaniin har'a biddeen nyaadhe malee. Ammas yoo jette hidda mukaa nan dhowwattu. Kophee kiyya guggubee nyaadha. Ati bilisa ba'uun feetu mukaa fi bineensa kiyya bilisan baasaa jechuu. Qananii namaatiin olee jiraatu bineensi. Hanga bineensa hanqattaa Oromooti. Hanga bineensa hanqattaa biyya faranjiitti beeki. Sarooni jireenya nuti asii jiraannu caalaa jiraatti. Sammuu dhabne biyya keenyatu qabeenya hin qabu. Beekumsa dandeetti nama dhabne maal dhabdere? Bilisummaa dhabde taanaan sanaaf carraaqqataan jirtu. Yennaa bira geessu maaliif harkaan qabachuu dadhabdee namatti laattattaa? Namatti laattatiin hin siin jechuutti jira. Bakka adda addaatti hin caccabiin hin siin jechuutti jira. Akkuma gaafa duutuu sanaa wal hammadhuutii du'e arras. Warri kaleessa qabsoo kana bu'uuresse lubbuu isaa mararfanne riqicha ta'ee anaafsi akka irra ceenu nu taasise waan jedhan qaban. Wanti isaan jedhan akka saree butaa waggaa 100 jiraachuurra akka leencaa baroodee halkan tokko booddee duunaa wayyaa jedhan. Kabajaan sanaa jechuudha. Du'a yoo taate immoo qabsoof bahaniif hin du'an. Qabsoorraa oolaniifis du'an oolan. Namni gaafa du'u du'a. Ibidda meeqa keessa darbee gororri fe'ee isa ajjeesa. Ani kaleessa gaafa manaa ba'e waggaa 17 har'aa yookaan 16 har'aa. Hiriyoota hedduun qaba. Kana biraa hafe amma bakka adda addaa irraa naga'u manatti hafe du'eera garuu. Ibidda meeqa keessa darbe nan jira. Amman du'a yoo ta'e asumatti hin du'a. Sichi waggaa 5 yoo ta'e yoo amma waan barbaadde ibidda natti darbatte waggaa 5 sananuman argaa jechuudha. Waggaa 100 jiraadha taanaan immoo umurii naa kadda waggaa 100 enuman jiraadha jechuudha. Qabsoofneefis miti kaduunu mana oolleefis miti immoo kadu'a oollu jechuudha. Guyyaa keenya qofaa duuna. Duuti immoo
miileenaanis nuttaa dhufu tokko ta'es nuttaa dhufu taankii isaa qabaatu eeboo isaa qabaatu du'an sodaattu taanaani hundumti isaayyuu tokkumaa jechuudha. Kanaaf hin hiikkannu jennaan hin hiikkannu. Hin hiikkannuumi? Hin hiikkannu. Mariif hin dhiyaatu jechuudha kun. Osoo illee ta'e kaleessa hiikkanne irra ta'e irra tola. Dadhabne irraa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo dhiibuu dadhabeera daa'ima Oromoo kichuu itti gabbaruurra harka kennate hiikkate hagaluutu kaleessa jedhame ni wayyaa jechuudha. Har'a garuu sadarkaa itti geenye kanarratti edda daa'ima meeqa itti gabbarre edda hiriyyoonni keenya meeqa nu biraatii kufanii lafeen isaanii boolla meeqa keessatti ol guute riqicha nuu ta'ee irra ce'uu jalqabne hiikkanna. Har'a mitii jechuu hiikkachuun har'a humna taateetta kana gidduu dabarsuu hin dandeessu diina. Yaamne itti laannaa re'amu. Yaamne itti laannaa. Hiikkachuu ka beeknu diina irraati malee ofii hiikkannee lafa kaa'uun beeknu aadaa waraana bilisummaa Oromoon. Galaanaa irra dhangalaanaami. Bakka jirtutti hin dabarsiinii jechuudha. Amma qabsoo fincila harka duwwaa fi qabsoo qawwee walitti hiineetu adeemna. Boru waraana bilisummaa Oromoo miti kaas jiru yoo siin jedhani ni fudhattaa? Waliin dhaabbannee gaafa diina lollu nun argine moo? Nun argine? Maracaan argine? Gaara keelloon beektu? Mukkiif anfilloon beektu? Ashiin beektu? Gaara abbaa seenaan beektu? Suni waraanuma bilisummaa Oromoo amma ijaan argitu malee bakka biraarraan dhufne jechuudha. Inni kun wacuu fi iyyuu qofaatiin hin raawwatu. Wanti har'asitti wal waamneefi yoo boru hin hiikkannu jechuu keenyaatiin diinni nutti dhukaasuu jalqabate beektaamee waan gootu qeerroo. Ani obee waanan godhun beeka. Ati qeerroonis waan gootu beekta. Waan goonu immoo waliin goonaa jechuudha. Waan goonu immoo yeroo waliin goonu wanti walitti himnu komiinsin irraa qaba jedhee sana hin fixanne tokko si yaamee tokko si teessisee ati bahii du'ii ati mana oolii ati akkas ta'ii guyyaa irraa akkas hin ta'ini guyyaa biroo akkas ta'ii sana fudhattu. Burjaaja'uu akkasii nama lubbuu keetiin taphatu ni fudhatta? Hin fudhattu miti? Namni tokko ati wareegamuu kee reeffa kee fuudhee miidiyaa irratti maxxansuutiin si hoogganuu hin danda'u. Hooggansa akkasiis hin jirtu jechuudha. Namatti hin sagadin, nama laaltees hin deemiin, waan barbaaddu beeki. Anaan laaltee miti ka qabsoo irra jirtu. Waan barbaaddutu jira, ka qabsoof si baase immoo ka qirqiree si nyaatu gabrummaa sirra jira. Abbaan qeerroo gadi baasuu fi ol galchu roorroo miti qeerroo. Roorroon sun hanga cabuu hin dandeenyetti eenyuyyuu sin dhaabu. Kanaaf hoggansi keenya kan kallattii nuu kennu, ka hiriira nu baasu, ka nu fincilchiisu gabrummaatu nurra jira. Kallattii walii laachuuf immoo bakka deemtan hundumaatti akkuma gaafa diinni waan sin jilbeenfachiise itti fakkaate xollaa'in sin geesse huursuun sin geesse jennaan Oromummaan iddoo tokkotti walitti sin fide walitti sin dagaagsee bakkoota adda addaa irraa kaa walin beekne bilbila wal jijjiirtanii qabsoof karaa saaqe sana har'as bakka kanatti kumaatamaan argamtaniittu teessoo wal jijjiiraa. Akkamittiin wal qindeessinaa? Akkamittiin injifannaa? Akkamittiin bakka kamitti yoom wal yaamnaa isa jedhu mataa qabdaati. Diidaa nama laaleen nama
birrii sirraa guuree miidiyaa banatee achirratti reeffa kee maxxanse jennaan dhugumaan naa yaadu sitti fakkaate har'a garuu ibidda keessatti si waliin hin dhaabbanne. Gowwummaan keenya kanaa jechuudha. Miti amma qaa namaa dha'uun barbaadu. Namni hedduun garuu akkasittiin harka keessaniin ibidda qabate. Abaluun akkasiitoo jennee amma ka iyyitanii maraattantu jira. Namichatti maraatiin sirnaaf maraat. Namni nama qabsoon baabura. Ka yaabbate hundatu bakka xumuraatti bu'a jechuu miti. Hedduun karaarraa harca'aa, hedduun karaarraa yaabbataa deema. Namni ati nama kiyya jettee adeemtuu Rabbi miti, Waaqa miti. Bakka tokko gahee nama ni jijjiirama. Gaafas immoo qabsoo jibbitamoo akkam goota. Nama laaltan hin deeminaan nin jedhu kanaaf jechuudha. Hubattanii hooggansi fagoo diida jiraachuu yookaan biyya alaa jiraachuutiin miti. Ibidda keessa dhaabatee nama ibidda keessa dhaabbatu lolee lolchiisu hooggansa jechuudha. Yeroo ibidda harkaan qabatan waliin qabachuu. Yeroo gaddaa waliin gaddu, yeroo gammadaa waliin gammadu, yeroo beelaa waliin beela'u, yeroo dheebotaa waliin dheeboftu. Rasaasa diinaa dhuftu jalqaba waliin qolachuu. Hooggansi si faana jiru sun du'a si oolchuu hin danda'u, garuu immoo du'a si agarsiisuu danda'a. Sinii galaa bifa kanaan qabsoon keenya miilan akka ta'uu qabu. Fageenya irraa miti, muuxannoo horanneerra. Muuxannoo itti du'ani jechuudha. Akkaataa itti du'an, akkaataa itti mololanii ajjeesan injifatanis baranneerra. Fagoorraa waa eegdu. Fagoorraa waa eegdu. Asuma jiraami. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee isaa hin hiikkatu, namni itti hidhan jiru hiikkachuu diduu isaatiinis waan ta'u hin qabu. Bakka kanatti namni tolanuu kenne hin jiru jechuudha. Unoofsi asitti kan wal nu qabe eeyyama eenyuuti? Eeyyama eenyuuti Oromoo? Eeyyama eenyuu miti. Humna keenya, injifannoo keenya asitti walitti nu qabee jechuudha. Soba tokkoyyuu hin qabu kun. Namatu nuu hayyame miti. Kaleessa maa nurraan hiikkanne. Lolaan nurraa hiikkachuu dadhaban jennaan malaan nutti deemaa jiranii jechuudha. Malee isaa wanti barbaannu argamee miti. Sinii galee nu lolaa turaniini. Nu lolaa turaniini. Dadhabanii miti. Malaan nurraa hiikkachuufi jechuudha. Laannuuree lama nan suufan jette jaartiin qullubbii, garuu Oromoon kumaa ol suufamteetta. Lama qofaa jetta. Kumaa ol. Kuma tokkoo fi tokko hin suufamnee jechuudha. Kuma tokkoof tokkoffaa suufamuuf deemaa jirra. Suufamna? Hin suufamu. Hidhamneerra miti. Mana hidhaarraa nu yaasan. Baga baatanii jedhe namni kan inni hidhame mana hidhaarraa baatee baga baate akka jedhamtuufi kanaaf hidhame Oromoon. Hayyee atoo baate baga baate siin jedhani kasi biratti hafee achi keessatti ka ibiddi nyaateeyo. Madaa hedduutu jira. Ka dubbachuun nama qaanessu, ka dubbachuullee hin dandeenye. Dubartiin keenya safuu qabdi, kabajaas qabdi. Oromooni kabajaa dubartii isaaf kennuu qaba. Dubartiin Oromoo qullaa buusuu miti, handhuurrisiitii hin mul'atu. Aadaa akkasii qabnaami, safuu akkasii qabnaami. Sammuu keenya toorchi godhanii nu badeessanii madaan keenya nu dhukkubuu didee kaayyoo irraa nu jilbiinfachiisuu didee dubartii keenya qullaa dhaabanii jechuudha.
madaan qubaa abbaa gubaa warruma irra ga'eetu beeka. Uleen aanamuu haada elektirikaan guggubamuu dandahaniitu qullaa dhaabbachuu dadhaban dubartoonni keenya. Safuu keenya cabee jechuudha. Diinni keenyi kanaan torchinu godhe. Mana hidhaa irraatii foon isaanii gadi bahuu miti kan nuti ilaaluu qabnu. Waan keessa ture abbaa keessa turetu beekaa jechuudha. Hin himatani dubbachuu hin danda'an. Madaa qabu. Madichi hin fayyu. Yoo fayyes gonaaddisaatu irra jira. Hin irraanfatani. Ani har'a hiikkadhee galuuf isaan hamma kana ta'uun hin feesisu ture jechuudha. Kaleessayyuu hiikkachuun ni danda'ama. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee waggaa 20 fi baatee deemaa ture sana hiikkachuuf intalti Oromoo tokko akkasitti qaana'uun irra hin turre jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a otoo waan argatiini qawwee hiikkatee galuuf haati dhiiraa reeffa ilma ishee irra taa'uu hin malle turte jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a osoo waa tokko illee hin argatiin qawwee hiikkatee galuuf dubartiin ulfaa Oromoo osoo ciniinsifattu ciniinsuutiin irbaata rasaasaa ta'uu hin malle turte jechuudha. Hiikkachuu taanaan kaleessumaayyuu eegallee daa'ima kichuu itti gabbaruun nurra hin turre jechuudha. Maatii ilmaan isaanii nu biraa wareegametu jira. Isaantu waa nu gaafataaf deebbiin qabuufi jechuudha. Kanaaf hin hiikkadhu. Wanti hin hiikkanneefi hiika qaba. Abjuu nama ajjeesuu fi suusii nama ajjeesuu qabaannee miti. Jireenya qananii namni hin barbaanne hin jiru. Namni akkanatti daggala keessatti hafuu barbaadu hin jiru. Maatii qabna, waatii qabna, jiraachuu ni dandeenya. Nama nu eeguu qabna nutis. Haati kiyyaa har'a harka duwwaa galuu koo arguu fi kaleessa imimmaan hin qoorre dhangalaasaa ijji ishii qara ilaalaa hafuun irra hin jiru. Kaleessuma galuun qaban ture. Sinii galee wareegama hangasii kafalee taanaan wareegamni kiyya isa hafeef qananii fiduu qabaa jechuudha. Isa hafeef qananii fiduu hin qabu taanaan immoo anis sichi jireenyan tokko hidhee eegalu hin qabu shifta daggalatti nafa. Shiftaa beektu yoo isin bilisa ba'uu hin feetan ta'ee na jibbitanii diddani sinin saamaa jechuudha. Hin sodaatina. Waraanni bilisummaa Oromoo namatti hin bu'u. Akka warqiiti. Warqii mormarraa bareedu qabdu. Warri qabdan beektu miti. Jalqaba biyyoo keessa ture. Achi ka'ee ibidda keessa darbe. Mormarra innaa ga'u bareeda. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun warqii mormarraa jechuudha. Naamusa ittiin cuuphamee ba'ee qaba. Safuu aadaa kabajaa hawaasa isaa keessaa ba'ee aadaa cabe deebisuuf malee cabsuuf hin baane jechuudha. Kanaaf har'arraa kaasnee qeerroon bilisummaa Oromoo fi qarreen warri qarree jirtuu miisin maali sagaleen keessan eessatti bade silaayyuu moo isintu wacaa jira akkas. Har'arraa kaasnee iccitiin hin jirtu dhoksaan tokko hin jiru waraanni bilisummaa Oromoo hin hiikkatu. Yoo nagaan suni kanaan ittiin fufu ta'ee lolli dhalate lolli itti fufa of qopheessiisin jechuuf. Isa kanaafu qawwee hidhatanii loluu qofaa miti lolli. Galaa baatanii deemuun lola. Odeessa kennuun lola. Rasaasa bituun, boombii bituun, qoricha bituun, nyaata bituun lola. Inni qawwee hidhatee daggala taa'u jaama. Yoo ati ija taatee qaroosaa taatee daandiin argisiisne
bakkatti diina rukuchuu danda'u hin qabu. Kanaafiyyuu hunda keenyatu qawwee baata miti. Qalamarraa kaasee hanga qawweetti lolli keenya. Akkasumatti Oromoo. Dhagaa darbachuurraa kaasee hanga boombii dhoosuutti jechuun lolli keenya. Kanaafiyyuu ammarraa kaasnee yoo ni barbaadama ta'e fincilatti deebina. Yeroo fincilatti deebinu namatu nutti hima miti. Waan fincilluufii qabna miti. Waan lolluufiitu jira miti. Kanaaf burjaaja'inni akka hin uumamne ani qeerroo haaromsaati, ani qeerroo bilisummaati, ani qeerroo abaluuti, ani qeerroo abaluutiin ni jiraatti. Kun ni jiraata? Hin jiraatu. Hin jiraatu taanaan gaafa barbaanne daandiitti baane isin kashlabboota waan akkasii gochaa jirtu deebi'aa gaafa nuun jedhani tarkaanfiin nuti jalqaba irratti fudhannu nama kashlabbee nuun jedhe irratti ta'uu qaba jechuudha. Nu kashlabbee miti dhaloota waan barbaadu beeku ta'uutu nurra jira. Dhaloota waan barbaadu beeku simmooti. Warra dhiiga qeensinee lafee cabsinee barcuma siyaasa har'a keenya irraa waa barbaanna waan nuun laanne achirraa isaan buusnee achirra teenya jechuudha yoo barbaachisaa ta'e. Hin dandeessu ati. Dhagaa darbachuu qofa beektaa? Bakka sii maluu ga'uu qabda. Dargaggoon keenya hojii dhabee suusii adda addaa bitamee abdii kutee surraan jiruu fuula isaarraa badee yeroo hundumaa gadadamee jiraachuu qaba. Namatu siif dubbata. Namatu siif nyaata. Kaani nyaadhu siif dhiigan ta'u. Miti? Eegaa. Kanaafiyyuu bakka sochootan hundumaatti ammarraa kaasaatii maal taatan beekaa waliin darbatiina waliin dhiibiina achumatti dhaabbadha. Meeshaatu immoo jijjira bakkuma teessan hin dhaga'amaanii sagalee maatti gootaree sagalee dhageessa taanaan gurra kee qofaa naa ergisii jechuudha. Cunqursaatu hammaate roorroos hin tuttuqe gabrummaa xiyyiyyii jedhe iyyii baafadhu. Qorichaa jechuudha. Namni yoo boo'e yoo iyye irraa hir'ata. Aariin mataasaa qabatee dho'i jedhee isa dhiphisa. Yoo duutan garuu hin boo'ina. Dhaadachaa awwaalaa turtani miti? Miti? Dhaadachaa awwaalaa turtan. Namni boo'e hadhaa hin kuufatu. Namni boo'e xiiqii hin qabaatu. Namni boo'e aarii isaatu boo'ichaan cabaa fi waan sana ni irraanfataa jechuudha. Namni garuu gara keessaatti imimmaansaa cobee hafe yeroo hundumaayyuu xiiqiitiin balbalaa haaloo ni baafataa jechuudha. Kanaaf Oromoon inni har'aa dhaloonni qubee dhaloota haaloo baafatu kan ta'e jechuudha. Dur kumaatamaan nu ajjeesan jennaan boonyeetuma awwaallee ta'aa turreemi. Har'a tokko ajjeesan jennaani gumaasa kumaatamaan ajjeesnee baasaa jirraa jechuudha. Eenyuyyuu gadi miti. Kaleessa Oromoo akka hoolaa wadarootti dhahaniitu bakkuma argan irraa qabanii hidhan. Namatu waliif hin birmatu. Har'a nam tokko ishee qabe jennaani kaas dhaabbatu hundi dhagaa buqqifataa jechuudha. Miti nam tokko akka nu keessaan hidhamne. Hidhamuun hin jiraatiini. Wal ittisuu of ittisuu danda'utu nutti jira.
Kuni hundi har'aa dhoksaatiin asitti walitti qabame mul'ateetiimi. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo hiikkate kuni hundi mana hidhaa jira. Soba qaba? Soba hin qabu. Dur dhoksaatiin hojjetaman maaddee jechuu beektu miti. Dhoksaan wal ijaaree iccitiin wal ijaaree halkan gufuun isa dhaanee dhokateetu waraana bilisummaa Oromootti deema. Dhokateetu waa hojjeta. Har'a sun hin jiru. Shamarran peermusii baattee zambiila baattee nyaata keessa mul'atteet hojjetti. Maaliif waraanatu jira, humna qaba, ittisuu danda'a. Hoolaani abbaa qabdu dibu wala bulfattu waan ta'eef. Warra akkasittiin ofii of hagabsee nuun jiraachise qabsoo jiraachise kana boolla waraabessaa keessatti harcaasnee deemuu jechuun lafarratti yakkaan rabbi biratti cubbuu jechuudha. Kanaaf kan nuti hiikkan. Jireenya kananii wallaallee miti, jiruunii daggalaa ulfaataa ta'uu dhiisee miti. Kaleessa maal waliin jechaa turre? Nu bira dhaabbadhaa lolaatiin nu lolchiisaa akkas jechaa turreemi. Dhaadannoo sana waadaa sana diignee galluuree har'a hin fokkataami. Kanaaf hin hiikkannu jechuudha. Dirree irratti dhaadataan turre. Sobaan dhaadataan turre. Dhaadannoon keenyi akkuma kaleessaa sana har'as nu waliin xumureera. Obsaa. Ga'eemi nuffatan. Aga'uumi. Ayyee. Kaan immoo kuni maali? Alaabaa maaliin dhufe? Dhiigaan. Maalirraa hojjetame? Carqii. Yoo ilaalle carqiini? Dhiiroo. Kun dhugaa carqii. Carqiin kan garuu waan bakka bu'u mallattoo bakka bu'u qaba. Alaabaa kana akka ammaa kana osoo hin taane bifa adda addaan caallee adda addaa fooxaa adda addaa irratti tolfattanii ittiin wareegama baasaa turtan itti hidhamaa turtan miti. Har'a baay'atee bakkee buute jennaan bakkoota adda addaatti waa dhageenya hin dubbannu garuu osuma nu dhukkubuu callisaa turre. Bakka hedduutti alaabaa kana mallattoo keessan kan itti wareegamaa turtan kan wareegamaa keessan irrallee reeffa isaarra buustanii awwaalaa turtan kanillee siidaa isaa dhaabdanii siidaa isaa sanatti illee halluu kana kaastan irratti boccan isa sana iddoo hedduutti buustanii gubdanii quba qabduumii kan mallattoo keessan qaama keessan irraa foon keessan murtanii jechuudha. Kun carqi. Carqiin kun garuu warri tolche gaafa tolche mallattoo inni bakka bu'uu danda'u akeekee tolche. Moggaan lamaan maali? Diimtuu. Gidduun handhuurri ishee biiftuutu keessaan ifa. Urjii diimtuu qara shaniitu gubbaarraanii calaqqisa. Hiika qaba. Kana fannisuuf jettanii dhiiga dhangalaastanii lafa nagaatti immoo buuftanii gubdanii jechuudha. Miti fannisuuf dhiiga dhangalaaste. Erga fannistee immoo kabajaa dhorkite. Wareegama keetti bishaan naqxe. Ekeraa Oromoo kan si waliin ture hiree ati argattee fanniste sana si waliin dhaabbatee hin ilaalle sana gaddisiiste. Alaabaan kun moggaa lamaan diimaan wareegama ilmaan Oromoo dhiiga hanga har'aa dhangala'aa jiru. Moggaa lamaan diimtu gubbaa fi gajjallaa qaba. Gubbaaf gajjallaa qaba. Inni gubbaa umurii mul'isa.
wareegamaa umurii jaarsa keenya kan miila sadiin deeme jaartii keenya hirkoo dhabde inni jala umurii daa'imaati daa'ima kichuu ka hin dhalatiin irraa kaasee hanga ijoollee sookkeetti akkasumas moggaa lamaan diimaan kun inni gubbaaf inni gajjallaa bara argisiisa inni oli bara durii Oromoon gaafa gabrummaa jalatti kufuu diddaa fi tokko jedhee qabsoo eegale ilmaan walloorraa hanga dhufee nu bira ga'eetti inni jala ammoo wareegama umurii ka ammaa isa amma iddoo amma dhaabbataa jirru odeessinurraa bakka biraarraa ammoo wareegama kafalamaa jiruuti argisiisaa jechuudha. Magariisni maali? Magariisa jechuun dachee Oromiyaa lalistuu badhaatuu taadhii ka qonnee irraa nyaanni horree irraa yaasne ka jallishii bishaanii ka gubbaanshii mi'aanii sana argisiisaa jechuudha. Gidduu magariisa sanarra odaan jiru gaaddisa Oromoo caayaa Oromootaa ka jala taa'ee jaarsi gumaa araarsu seera itti tumu odaa muka safuu jala taa'anii kan haqa hin dabsine namaaf hin loogne hin baabsine muka safuu keenyaa gaaddisa Oromootaa ka jalatti wal geenyu jechuudha. Biiftuun ayyee yaadadhamneedhe namni waan ta'eef of kalaa xumuran ga'ee jechuudha. Yookaan immoo yoo itti fufnettan immoo yoo barbaaddu ta'e gattaa idduma jirtanitti namni hundiyyuu jechuudha. Hin barbaaddan taanaan ammarraa kaaseen hin xumura. Wanni laagaa gattaa bakkuma jirtutti gadi taa'i gadi. Tapha ijoolleen taasisiini kaa taa'i gadi bakkuma jirtutti. Gaduma quppana iddoo jirtanitti hundi keessaniyyuu. Meeshaa achi jiru san eeggadha. Dhiiroo taa'aa jennee taa'uuyyuu hin fudhattani lolaa jennee waliin loluuf ol abdanna. Mee gattaa